akka Maryamiitti ani fakkeenyaaf ala jira garuu jechuudha. Qixa nama mana madaamii jiruuti. Bakka hajaan kiyya meeshaa kiyya fidadhuun ala bakka tokko hin deemu. Bakka faayidaa naan qabne inuma naqu. Sii galee. Beeloo itti guyyaa sadii agabuu bulte miciyyoon tun nama waa bituu dhabdee guyyaa sadii. Saada nu dhiisi saada. Saada adillee sarara diimaa qaxxaamura. Oromoon Dubaay itti qaalaadha. Diqaalaa sharmuuteedha hundi isaanii baalagee. Nu dhiisi saada. Ani Muniiraan abboochisina Muniiraan nu dhiisa. Nu dhiisa waa hunda jirtiin wanta waa hunda asoon bareedaa miti beekte. Bareedduu baadiyyaa ol baasee meeshaa boonaayyee. Inta Suudii si geessinu. Oke biyyisa. Irra wayyaadha dalagaa akka ajaa'ibatti naqa kunoo dalagaa nama naqaatiin jira yoo furmaanni argame fidaa wallahi. Siftana nanti Suudii jirtu. Maatii Suudii jira damma akka ajaa'ibatti ijoollee dalagaa. Inna arafat nabira jirti. Ani wallahi namaan narra directly dawalee ribaa keessa jechuudha rasuutu aishi. Sorry. Inna jechuudha arafat nabira dhuftee hojiin dhabne arafat eega nabira dhuftee jechuudha hojii meeqa antamii guyyaarraa dhufaaf. Uno arafat nabira teessistan. Walaakin arafat deebisaa hin beektu jechuudha. Arabii hin beektu. So yaani hundi keessanii warri imaaraatii jiru jechuudha warri akka bayaan faanni beeku. Imaaraat maal akka taate Dubaay maal akka taate hin beeku. ID qabdi. So ID qabdi sa. ID namni yoo qabaate jechuun kontiraata silaa taate Arafat micoon jechuudha takka isii guyyaa lama bicha na bira deemte jechuudha. Guyyaa lama bichatti. Jimmata na bira dhufteeti jimmata nuti iriftiidha indoom hojii guyyaa cinaa qofa hojjanna. Jimmata ijoolleen na bira dhuftee ijoolleen Arabii hin beekne jechuudha. Awwal marraan ono Arafat na cinaa hirtiyoonni naan sobee jechuudha. Ani mannim sa'uun na beeka jechuudha imaaraatii keessatti. Akkaan hojii namaaf hin dhabne. Walaakin namni ID qabu kabbaadnu. Kabbaadiidha namni ID qabu. Maaliif jennaani isiin ID qabdi. ID isiitiin ammoo jechuudha Arabni xalabaa barbaadan yoo afaan hin beekne jechuudha. Silaamaa Arafat ID hin qabaanne taate qaata galchaan hojii. Bakka taraayooniin ID isii kaansel godhee hojii galchee hoo. Damoosuma silaa isiin ID isiitiin deemtu saninaan ID ummataatiin guyyaa takka keessatti hojii galcha ture. Hojii aduu dhabdeen taane Arafaat jechuudha guyyaa aladaa na bira dhuftee guyyuma aladaa sangizee sadii moo afur namni gaafate oofuudhaaf. Walaakin deebisaan beektu. Damoo amma jechuudha deebisaa ani jechuudha baay'een gattaa'ee barsiiseen. Barreessee fi jechuudha kun yaani sheemi miti sinii galee namni hojii barbaadee nan fayyadawee silkitii yaasee nan fayyadamu. Tasiitiin galchi bakka. Kasih ayat tu kan dia kasih malam itu si. Hanan jasa akasin sama aku zada minam nakon. Laki. Ani anu maja. Ani anu maja tito kini si syukuri ada laki mafuza mesti. La cosa torbo berrezi. Mas kurmani mali gapan negasa bona. Berisin rajir tibar. Isinu format kau jir tibar beredu tu dia mujur. Ayo. Hanga isiin dhuftui an waan takka qofan jechuu barbaada. Obboleetiiti Arafaat. Bakki ati ciisu jirtu maallaqarra. Takkaa fi takka qof harka keetiin maallaqa meeggotee fidda harka keetiin maallaqeef dhoowwita. Maallaqni ati teessee uummanni si gargaaru hin geema si taphachiisu ji'a takka caalaa siif hin taa'u. Ni dhuma. Saniifuu obboleetiiti. Galchi sabbona. Cabsan malee beeysan malee keessaa hin baane. Meenyu isiin. Ani anu makajadu galchi ani anu makajau. Okay. Eenyu dura gabbume. Ustaz gabbui. Ada hunden deedati. Mee ananumaan. Kuno ani anu makajau farafaili kubbarraa qabu tokko nagarre. Amala kuwese tokko tu gayye. Eeyyo arke. Tana. Ayyan. Ayyetti nuuf. Okay.
Oke, tifu ani anu mabareetu ta'e yaada kee bakka itti dhaabdu sanirra. Ani waan itti jirtan quban qabu riibaa ka'ee dhugaa dhiifamaa wajjin. Bakkuma sanirraa tifu bakkuma hojii galchee tara meeqa rakkoo sii jettu san. Wasa. Ilaa hangama waan irra geessanitti. Aywa, okay. Amma jechuudha. Hatta aliina nuti hin dhabneef. Arraan tana jechuudha. Ani ijoollee takkan qabu jechuudha. Akkamitti akka warra biirootii wajjin oole biiroo keessa ani hin arra guyyaa cinaa jechuudha. Ganama sa'a dura imbaasii ture. Gizeen dhufu jechuudha. Wallahi biiroo keessa taa'uu dadhabeen jechuudha. Ala badee jiraadha. Mee kunoo gaafadha. Ani biiroo keessa ofiitti yaaniin dalaga wayis eejensiidha baattara. So, yaani hojiin kiyya lama jechuudha. Eejensiidhaas biiroo keessaas ofiitti yaafis hin dalaga jechuudhaan. Yani dalagaan kiyya waan baay'ee biiroo keessa arafaatamma waadila ni gartee jechuudha na biroo oolti guyyaa. So wallahi laadiim gaafata isaan ilma namaa gaafataniin jechuudha fiizaan Itoophiyaa malee nama biyya kana keessaa dhabee jechuudha ani namarraa hunda guureen hojii galcha. Nama bulookii keessa gali haa ta'u nama qaraamaa keessa yeroo haa ta'u wallahi laadiim guuree jechuudha nama meeqaantamiin hojii galcha jechuudha. Innaa Arafat hojii yoo naa dhabde shukriyaan jette amma gurra kiyyarratti jechuudha raga habaatu. Arafat yoo guyyumarraa namni nan gaafanne jette shukriyaan hojii naa dhabde jette ani maqaa na balleessan hin jaalladhu baay'isawwe. Arafatiin hin ta'u maal jeenani jechuudha Arafatiyyee. Seeni tiktookii seeni galgalallee tiktookii seeniiti haasa'ii yoo nama kaansileeshinii qabu imaaraati keessa harkatti si jammaru hojii hun deemtuun jedhu. Jeeraa nama kaansileeshinii qabu yoo nama shan harkatti dalagaa kee caala dalagattaan jedhu. Insobe. La barani si ujina ada benjene nama afan be ujin galchan jade mane syukurian ujina galchan jade mecati takatara dufte ko tita hoji dimte jade. Gafa duftu bida ke fada ga sabona si wanka. Okay? Okay, anim fitan amma bayan please fitan gize takabicana dubbisi bayan ken. Guyya Arafat duftu jechu Arafat amma torban takabicana bira jirti. Guyya Arafat duftu ani ijoollee saddeet qaba biiroodha. Namni shan nama afaan hin beekne nama sadi bicha nama afaan beeku. Okay, namni shan nama afaan hin beekne. Guyyaa lama keessatti dhume jechuudha. Imaaraatii kana mee biyya afaan isin beekanii wallahi laadiib namuma jechuudha guyyaarraa Arafat eega dhuftee iyyuu ijoollee meeqaan tama Abudabii kana namni natti erge jechuudha. Kaansileeshinii qabdu. Nama jaha moo torba. Wallahi laadiib adoo hudduun gadi hin teenye hojii galu. Adoo daqiiqaa shanta adoo lafan kaanne hojii deemu ijoollee na bira baay'isawwe. Shanta adoo lafan kaayyanne jechuudha. Namni na beeku ni beekala. Namni na beeku ni beekala. Akkasii namna afaan hin beekne iyyuu an biyyarra jechuudha. Gaafa tokko nama afaan hin beekne namaan fiizaan dalagee adoon hin dalagin ooleen beeku. Har'a kana ijoollee afaan hin beekne nama lamaan maratamee fiizaa dalageef jechuudha. Nama afaan beeku nama torba saddeeti fiizaa dalagaan guyyaatti. Soba yoo Arafat jette mee natti ragaa baanii amma. Okay, fidate. Namni sala wanta kan namni sila shukriyaan akkasi ijoollee galchitiyyuu micciyoon tun bira jirti. Hojii wanni galchuu dadhabdeef maali? Micciyoon tun qaama mataa isii qabdi afaan hin dandeessu. Generally deebisaan isin deebitee jirti jechuudha gaba keenyaan. Kanaaf malee rakkoon jiru. Koi dhiifama naa godhati. Dhiifama. Shukriyaa galatoomii dallala guddaa nama afaan hin beeknee fi afaan beeku dalagaa galchu. Follow godha ijoollee tiyya keessattuu qaqqaba follow godha. Follow godha keessa walii Shukriyaa koi. Qaqqaba Shukriyaa amma gaafii tuma jettu follow godha. Koi jaalala. Hundi keessa qaba. Shukriyaa mee Arafat amma rakkoon sii guddaan dalagaan dhabamteeti miti. Isiin leen kanuma si dura jechaa turte. Rakkoon tiyya guddaan bakkuma afaaniiti jette. Amma hanga afaan xiqqoo fahamtuu yookaan afaan xiqqoo bartuutti maal godhuu qabna mee akkam godhuu dandeessa? Kan. Shukriyaa. Yes. Wayye. Waan isin gaafa dhageesse? Hin dhageenye mee dubbadhuun Arafaatiin na dubbachuu jira ture. Okay. Arafaatis rakkoon tiyya hojii dhabaa miti jette. Hojiin guutteetti. Rakkoon afaanii jette. Okay. Amma nuti waan biraa finne hanga viisa firii qabdu kana bayaanillee as ture. Yoo viisa firii kana ofirraa jijjiirtee karaa xalabaatiin iqaamaa jijjiirrattee kafiila araba godhatte malee dalagaan isiin deemtulleen hajirtu natti hin fakkaanne ji. Ati immoo nama dalagaallee bayaan caalaa beeku dubartiidha. Dubartii afaan beektuu fi afaan hin beekne hedduu gaggeessaa jirta.
Amma isin takkitti taname fakkeenyaaf namni paabliikii kanarratti dhufee waa'een isaa deddeebi'ee dubbatamulleen isii takkitti tanaraan. Isii tana yoom furmaanni sii maalimee akka nama waa hunda keessa beekuu tokkotti nu hundi naguma sirra haasofne malee namni sirritti nama kana sappoorti godhuu danda'ullee akka bira jirtulleen si. Dhiifama wajjin amma jechuudha waan takka isiniif himu. Arafaat fiizaa kaansaliif godhuudhaan hayyamamtuudha. Hojii ani jechuun alanni akka biiroon banamtetti ganama san gabbaasuu danda'a. Isin amma jechuudha yoo waa goona jettaniif jechuudha. Arafaat ammoo unkim jechuudha qalbiin isii jaba. Yoo fiizaa kana firraa kaansal goote das isin jawaan keessatti ilaaleen ture. Arafaat tana bira jirtu. Das isin jawaan silaa guyyaa sana isin dhugaa jechuudha ka barbaadu ta'e namtittiin isii barbaadu sun silaa nama ID yoo barbaadaniin fudhadha jette Arafaat kaansaliif godhuu barbaadda laa naan jette. Okay. Yooni faraba bira teessee ji'a takka teessee ati okay wajjin taate kaansal si godhanii fiizaa isaanii si dalaguu barbaadan laa. So kuni qalbii namaa cabsuu hin dandeenyu. Ani jechuun abbaa fitee qalbii namaa cabsuu hin barbaadu. Ani abadan nama jechuudha nama yaani nama tokko ka qalbiin cabxeen jiraame gammachiisuu namni sun akka gammadu barbaada malee nama sanaas qaddaduu hin barbaadu. La inna'u nama qalbiin cabsan jechuudha. Takka jennaan isin amma yoonii fi gargaaruu barbaadan taphachiisuu yoo barbaadan taphachiisa. Taphachiiftanis qarshiin taphachiiftan sun guyyaa lama dhumti. Walaakiin faayidaa hin qabuuf jeetiin yaada jechuudha. Ani gaafadheen ture tiktookii kanarraa qarshii harkattaan harkadhu jettee. Khattiyaanu nama afaan beekuun translationii qabu maqaa Arafaatiitiin ana bira dhufee jennaani Arafaat nama damoos harkatu caalaan dalagachiisan namni translationii qabu Imaaraati. Ni galatoomi asirratti wanni si gaafadhu. Ani anuma translationii isa yeroo fudhatte waggaa tokko keessatti deebiftee firii jijjiirachuu ni dandeessi eegoo dalagatte. Waggaa takkaa miti seerri Imaaraatii waggaa lama kan mana namaa nama daleessu waggaa lama. Kaansal gizee godhame namni tokko. Waggaa lama booda immoo kaansaleshiin gootee firii fudhachuu ni dandeessi jechuudha. Sirriitti malee akka barbaadanitti. Ani ammoo garantiin hanga. Amma carraan isii lama akka kiyyatti wanni si himumee ani anuma. Carraa tokko yoo gargaaran biyya Arabaa kana keessatti yoo afaan hin beekne Dubaay keessatti hojjechuu hin danda'amu jaan. Akkana maa dhuguma moo akkami dubbiin ture? Sirriitti danda'an. Afaan hin beekne yaa akka ijoollee meeqaa dhufaa Ijoollee meeqaa isii duuba dhufee hojii deemaa garuu fiizaa hojii akkasiin baana hojii dhuunfaatiin baana hojii san hin baana hojii dhuunfaatiin baana malee. Hatta hojii dhuunfaatii yoo ingiliffaan beekne yoo arabiffaan beekne yaani hawkaan yaani akkamitti dalagaan jirti la dalagaanii afaanii wajjin deemti biyya namaa bakka feete haa ta'u ani amma arafoon wanti carraa qabdu. Rakkistee jechuun yaani mataa isii kana fokkos gootee jechuudha. Arabii irratti yoo ingiliffaa irratti ani lamaanuu hin qaba jechuudha. Barachuu ijoolleen jechuudha namni afaan hin beekne yoo na biratti guyyaa lamatti jechuudha deebii fi gaafii akka bishaanitti deebisuu danda'a. Amma Arafaatoon deebisaa hin deebisti. Walaakiin ayidiitu isii rakkise malee deebisaa garuu akkasii waan keessatti kukkutanii. Hayyee asirratti mee amma miciyyoo tana engadda kuma 400 kafalameeti fiizaan suni kannamee fi deemte bakka sana ammoo hojiidha hojii hojjechaa jirti dalagaadha bakki sunis dalagaadha namni sunis dalagaa san isiin barbaadu odoo isii barbaaduuti bakka sanii isiin deemte amma miciyyoo tana dalaguma akka engadda irraa deemte san laaluudhaaf immoo kaansileeshinum san godhanii dalagaa naquudha ani anuma. Ani bir karaa qallaaliin isin jee isin amma jechuudha warri feemaasii kun jechuudha warri onlaayinii kanarra jirtan hundi keessanuu namni kaansileeshinii qabu namni amata lama fixee waraqaan isaa jalaa dhumatee adoo seeraan ala hin tahinitti adoo qaraamaa hin tahinitti maqaa Arafootiin shukriyaa bira dhaqaa dalagaa galaa yottaniini ani damoosa isin harkatu caala kannaaf jechuudha. Ji'a takka yoo nama shan fidde damoosa abbaan fedhan harkanne argatte Arafaatti. Yaani ani waanin sila harka dhusan jechuudha dabarseen isii kanna isiniin jechaa irra dhageessanii. Haala isaniin illee qarqaa. Akkamitti mee fakkeenyaaf. Amma misila. Mee haala kamiin. Namni jechuudha Imaaraatii kana. Opening godha hundi keessanuu. Laal yoo isinii galuu baate. Fakka jeetiin isin namni Imaaraatii keessa jirtan jettaniin jechuudha. Maqaa Arafaatiitiin shukriyaa bira dhaqaatii shukriyaan hojii isin galchitii jettaniin adoo seeraan alan ta'anitti namni sun waraqaa isaa Arabarraa amata lama fixatee waraqaa isaa fudhatee jechuudha yaani mislan hin jiraa miti guyyaa 15 adoo hin dabaretti seeraan ala adoo ta'anitti waraqaan gizee namaa kan namte seera biyya kanaa guyyaa 28 namaa kan nama
Adoo guyyaa 28 sanii hin finne hojii namni barbaadu baay'ee jira baay'ee na dhufa jechuudha nama dhuunfaarraa amna aadaa miti jechuudha. Isin amma namni hojii galuu barbaadan maqaa arabaa Timi seera sirriitti timi shukriyaa. Seera biyya kanaa beektaami timi seera. itti himee beeyanatu. Barbayaanii fi ani anumaa waan nutti himu jiran nuti